السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو تسيكوتك هندي كيسان بغانا غاندفتان بيهر وانت أجائبا في بائي برباج ساتي تقوك أبدا إسنف ديات نجرا أكما متدوري قبات إلالتان سفيسا واي فاي كينا سلكي كينا إرتي أكامت أكدبالو كان وجين إلالو تاا كان غوچو أف أموتو أبليكيشني داونلود غوچو إسن هم برباج سو سلكي مكيسان إرتي سيتينجي جيرو الآن أكامت أكفايدامتان كان إسن garsiisu ta'a. Kanaan dura garuu gara barumsa guyyaa har'aatti odoo hin seenin dura wanta isin yaadachiisuu qabu tokkotu jira. Innilleen jajjabina kennaaf jecha viidiyoo kana haaluma salphaan like gochuudhaan eegala. Eegasii ammoo namoonni chaanalii kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaatii mallattoo bilbilaa tuqaa isii ol jettu san filadhaatii viidiyoon haaraan kenna bifa notification isinii dhufaa jechuudha. Akkuma duratti isiniif kaasuuf yaaletti wifi saffisa wifi keessanii dabaluudhaaf appilikeeshinii wayituu isin hin barbaachisu. Silkii keessan irratti gama setting seentan jechuudha. Erga gara setting seentanii booda scroll gootanii gara olitti scroll yoo gootan developer option kan jedhutu jira. Developer option san yoo hin qabaanne ammootu about phone kan jedhu jira. About phone keessa seentaniitiin about phone kama diimarratti godhe kana jechuudha. About phone keessa seentanii building number kama diimarra godhe kana jira. Isarratti si'a torbani cuqaastanii jechuudha. Si'a torba erga cuqaastanii booda building numbering keessaniin banamaa gara duubaa yoo deebitan bifa amma mul'atu kanaan argattanii jechuudha. Isa keessa seentanii jalqaba enable gootaniitiin deebitanii ibsitanii jechuudha. Eegasii gara olii yoo gootan aggressive wifi to cellular handover kan jedhu jira. Inni kun baay'ee barbaachisaadha. Saffisa wifi silkii keessan irratti dabaluudhaaf sirriitti kan barbaachisu jechuudha. Isa kana ibsitanii yoo jettan silkiin keessan bakka speed wifi hin qabnetti sirriitti speediin isaa ni dabalaa jechuudha. Yoo cufuu barbaadan isima kana ni dhaamsitanii garuu ibsitanii osoo keessanii irra bareeda. Inni biroo ammoo karaan biraatiin illee dabaluun ni danda'ama. Karaan isa lammataa jalqaba wifi keessan keessa settingii irra qaqqabdanii seenuudhaan gara keessaa yoo seentan networkiidhaan isin connect gootan siniif dhufanii isarratti al tokko cuqaastanii gara gadii ni dhuftanii jechuudha. Modify network kan jedhutu jira. Modify network kana irratti tuqxanii advanced option kan jedhutu jira. Isarratti hin cuqaastanii eegasii ammootu bifa amma argatan kanaatti ni dhufa. IP setting keessan static jijjiirtaniitiin eegasii IP address kan jedhu jira. IP address irratti 192 tuqaa 168 tuqaa 1 tuqaa 128 gootanii jechuudha. Kana yoo guutan gateway keessan ammootu auto isinii guutamaa ofumaan isinii guutamaa jechuudha. Itti aaneetiin DNSA 1 kan jedhu 8.8.8 kan jedhutu jira. Isa kanarra ni jijjiirtanii jechuudha. Gara tokko tuqaa tokkotti jijjiirtan jechuudha. Isa san haxxanii kaduraa irraa tokko si'a 4 gootan jechuudha. Inni lammataa DNSA lammataati. Isa sanillee haxxaniitiin duwwaa tuqaa tokko gootanii eegasii ammootu save jettaniin jechuudha. Ergasii eega akkas gootanii booda speed wifi silkii keessan irratti haala ajaa'iba ta'een deebi'ee isinii dalagaa jechuudha. Bakka speed wifi hin jirretti. Inni biroo immoo isa kana yoo balleessuu barbaadan bakkuma duratti sanitti deebitaniitiin static kan jedhu san modify network kan jedhu san irratti deebitanii gara gadii oftaniitiin IP setting kan jedhu static kan goonetu jira. Isa static goone san irraa ni jijjiirraa jechuudha. DHCP tti jijjiirraa yoo san gara on deebi'aa bakkuma duraatti save gootanii jechuudha. Garuu akka duratti jalqaba goone sanitti osoo ta'e irra bareeda.